ergati jiraate sobdoota lakkete garanko ergati jiraate sobdoota lakkete garanko ergati jiraate nagaan abbaa nagaan ilmaa nagaan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkichaa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habayyatu hordoftoota qiddisti YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf akkam jirtu nagaa keessaniidhaayi inni egaa nu gargaaree har'aan nu ga'ee gooftaan keenya baraan kan jajameef kan kabajame haa ta'u jechuun jaaladha gooftaan haa eebbifamu mee akkam jirtu lammiiwwan koo akkam jirtu nagaa keessanii eegamnee tifkamnee guyyaa dhaga'uun keenya wanta salphaa nutti fakkaachuu danda'a garuu bakkuma jirtanitti baga nagaan sinii ta'e baga eegamtan baga tifkamtan siniin jechuun jaaladha gooftaan koo sinaa eebbisu anis guyyaa har'aa jechuudha akka nama tokkootti akka dhala nama tokkootti waan baay'ee garaa koo na nyaate waan baay'ee laphee koo na cabse waan baay'ee abdii biyya lafaa kanarraa na kutachiise suura mucaa lubbuunsaa darbee ajjeesanii irratti dubbachuu barbaada. Yaa obboloota ko yaa abbooti yaa haadholii yaa obboleessa yaa obboleetti barri nuti keessa jirru kun maalidha? Barri nuti keessa jirru kun maalidha? Maaltu ta'uuf jira? Maaltu dhalachuuf jira? Maaltu dhufuuf jira? Maaliif kichuu kana karaarratti hambisan laata? Maal beekame? Maal beekame? Maali kun hunduu? Yaa gooftaa dhugaa nama gaddisiisa dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama ammana kan hin jedhamne ol deemaa boru biyyaaf kan ta'u boru addunyaaf kan ta'u boru biyya haara kan galfachiisu boru maatii isaa sanyii isaa kan haara galfachiisu yeroo kichuun akkatti karaa irratti haftu yeroo namni waraabessa ta'u ani duratti jechuudha kan hin beeku waraabessa sodaatama ture waraabessaaf saalee sodaatama ture amma garuu kan akka dhala namaa sodaatamaa jiru hin jiru dhalli namaa baay'ee sodaatamaa jira jechuudha iddoo ati deemtetti lafati deemtetti kichuutti si hambisa lafati deemtetti sitti naaf iddoo ati deemtetti sitti naaf nagaa keetti naaf baatee galuu keetti ni naaf mee maal beekti cuucaan kun maal beekame tarkaanfiyyuu seeraan hin finne gaa waaqayyo maatii isaadhaaf jajjabina haadha isaaf haadha dhalteef abbaa dhalcheef jajjabina haalaatu waaqayyoon jajjabina haalaatu inulfaata dhugaa rabbii inulfaata jechuudha dhiifama naa godhaa malee jechuudha dhugaa ani jechuudha akka biyya Suudii sana godhan malee jechuudha namni jechuudha namni Itoophiyaa keessa jiru ajjechaan dhiisu dhugaa garuu biyya keenya irrattis seerri akkanaas baanas natti fakkaatu haa ta'uyyuu malee waaqayyo sin jaalatu bakka barachuu dhiisee ka bakka namni ofisaatii dhamee nyaataa ofisaatii taa'ee nyaataa kan miidhamu immoo dhalataadha kan miidhamu immoo haadha dhalte haadha madoofte haadha guddisuudhaaf siqaa ishee nyaatte inni tokkicha rukutee biraa darbama mee ilaali deebiqaadha mee ilaali dadhabbii haadha mee ilaali mee of taanee bakka buune bakka koofu otoo kan koo ta'e jennee otoo ilaallee waan baay'ee jiramu maaf kana irratti hambiste maaf kana irratti hambistati maaf kichuu kana fuutee manaa baate sitti farada waaqayyo siifin oolu waliin seentu tsiyoonitti toliin seentu kichuu kana karaatti hambifte si gaafata
si waama maqaa kee gaafsan harka kee irratti kanatu kana ta'e jedha maaf kichuutti hambiste hanaan dhugaa waan namatti tolu tontaan waan jireenya nama mirri godhu kaani dhala isaa ajjeesa kaan nama gaa'ela isaati ajjeesa kaan abbaa manaa isaa ajjeesa kaan haadha manaa isaa ajjeesa kaan obboleessa ajjeesa kaan obboleetti ajjeesa maaliif ta'e garuuti dhugaa maaliif hin jedhame ani maaliif ta'e mee bara keenya maaliif ta'e joo maaloo kotta furmaata kana natti himame ani dhalli namaa yoo wal jaalatee waliin karaa dheeraan deemu yoo gaa'ela dhaabbatee waliin karaa dheeraan deemu maali dhabe maali furmaanni kanaa maaltu nutti dhufuuf jira cubbuudhuma keenya natti fakkaatame ani cubbuudhuma keenya ta'uu hundi du'edheen waan baay'een nu liqimse waan baay'een nu dhoose waan baay'eetu nurra ciise yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo namni yoo si miidhayyuu nama miidhiin miidhamuu sii wayyaa beela'uu sii wayyaa dheebochuu sii wayyaa ifatamuu sii wayyaa imimmaan kee buusuu sii wayyaa lafan taane dhaabbattee yoo ati gaddite waaqayyo gooftaan gaaf tokko si yaadata harka namarratti hin kaasinaa harka keessan waliin qabiina namarratti waliin fudhatiina namarratti ofii waliin fudhatiina kikkichoota irratti waliin fudhatiina qabeenya namarratti inni naaffina qabeenya namaa inni naaffina nagaa namaa maal gootu sila miseensa jallinaa taatu gaafsa nagaa godhi ajjeesi balleessi dhahi rukuti hirrisi barbadeesi siin jetti seexanni mootii sirratti ta'uun qabu dhala namaa akka karaa tafuuf akka kufuuf akka namni gaddu kan barbaadu seexanadha seexana ofirratti moosisiin obboleessa koo seexana ofirratti moosisiin obboleettii koo dhugaa waaqayyo lubbuu dhala kanaa jannatatti maatii isaatiifis jajjabina waaqayyo biyya keenyaafis nagaa biyya keenyaafis tasgabbii biyya keenyaatiif jaalala abuusu dhugaadha abuusu ani namni ilaa wanti nuti beekuu qabnu akka namaatti jechuudha yeroo baay'ee biyya keenya irratti maalidha namoonni mootummaa irratti ka'u jechuudha mootummaa irratti ka'u mootummaa mitimee ofii keenya nu'idha kan sirreeffachuu qabu amma mootummaan miti jechuudha gaa'elaaf gaa'ela gidduu maal godhame fakkeenyaaf gaa'elaaf gaa'ela gidduu ilaalamee itti badhaame maaliif harka keenya mootummaa irratti kaafna gaa'elaaf gaa'ela gidduu haadha manaaf abbaa manaa gidduu yuu nagaan hin jiru isaan lamaan iyyuu wal ajjeesu kan mibadiisa fitti fide kan ceebboo fitti fide nu'idha jireenya obboleessa kootii maaliif na guba jireenya obboleetti kootii maaliif na guba haa jiraattu ittaa tolu aadarbuuf uffaa jettu haaraa galfattu obboleessi koos haaraa galfatu namoonni tokko dhugaadha hojjetee gaafa darbuu fidide hojjetee gaafa siquu dide ishee fakkameetti ta'ee achi taa'ee sirratti qunaara achi taa'ee lubbuu kee balleessuudhaaf unqunaara immora insoba eessana carqeeshi fudhadhee irratti hojjedhe eessana xeesseeshi godhe eessana ishii bittinneessa jechuudha maaliif sababni ati eebbifamuu dhabuu keetii maali sababni ati nama fuulduratti jaalatamuu diddeef maalidhaaf keessa keetu boora haala keessa kee qulqulluu miti keessa keetu rakkina qaba keessa kee jibbaan guutame keessa keetu wanti wal make wayii jira wanti wal make jechuudha wanti wal make kan addan baane tu jira jechuudha yoo adda baafattee ta'e
isa namni sun argatu sana inuma argatta. Inaaffitee dhala namaa karaatti nambisiin. Inaaffitee kikichoota karaa irratti nambisiin. Beekitaa Yesuus dhugaana na ajaa'ibe Rabbi naa nyaatu. Ani harka maalee rukutte mee kana? Harka maaltu si rukute laata? Harka maaltu si rukute? Harka maaltu si rukute? Harka maaltu si rukute? Gaaf tokko keessa gaaf tokko dhugaadha. Duuti dhaloota Itoophiyaa nama tokko irratti jechuudha. Nama tokko gaafa namni tokko nama tokko ajjeesuudhaaf jedhee billaa akkasittiin ol fudhate gooftaan jechuudha gaafa eegee dhabe abbuma sanatti itti garagalchuun isaa hin oolu. Dhugaan siniin jedha. Ila kuniin ooluun bula hin tura malee jechuudha. Hin bula malee hin tura malee hin hafu jechuudha. Kana duras waan argine qabna miti waan gooftaan eegee dhabee walitti laxxafee ishee hambise sana. Ammas gaafa eegee dhabee dhaloonni deebi'uu didanii arki isaanii ajjeesuudhaan hiixatee jedhee gaafa nama sana irratti fudhate itti deebisa. Gaaf sana jeeltate. Gaaf sana jeelta. Kan lubbuu namaa baastu lubbuu dhala namaa lubbuu dhala haadha hiyyeessaa kan baastu gaaf sana. Ishiin boru nama naa ta'a boruu ittanii haara galfadha jetteetu gufuutti baattee qansiraatti baattees ta'uu danda'a. Suuqii keessa dhaabattee miilotoo boba'uu ta'uu danda'a guddifatte ati immoo karaa irratti jala hambista. Ilagaa sitti tola seenee karaa irratti si hambisa si'is. Nyaattu teessee hin dhudhu teessee hin jiru hin farada hin dubbata isa tuume fakkaatti isaati akkamitti si dhiisaree akkamittiin si dhiisa. Hin boochifte sanyii namaa hin boochifte zarii namaa hin boochatis. Garaa keessanii jettanii warri dhala namaa ajjeestan garaa keessanii jettanii biddeenaa jettanii nyaattanii buluudhaa jettanii dhalootatti kan balbala cuftan olii waaqarraa gaaf tokko waaqayyo balbala sinitti cufa malee sineebbisee sinbira darba jettanii iyyaadiinaa. Yeroo baay'ee dhaloonni kan inni galaana rakkinaa galaana cubbuu keessa garmaamuuf waaqayyo beekaadha. Eeyyee waaqayyo beekaadha gaa waaqayyo beekaa akkuma ta'e. Hojii sirratti hojjeta waaqayyo beekaadha mitiire beekaadha jettee takaa beekaadha jettee naaf dhiisa cubbuu koo jettaa siifinni si eega guyyaa 2-3 si tola seenee si xabbasa hin xabbafamta akka dhala namaa xabbaftetti teessee nyaattati teessee dhuddati sitti fakkaatee daanaa wadha dafqi namaa gaafa namarra jiraatu daanaa beekta miti. Daana'uudha jechuudha. Wanti daana'uun keessa jiru wanti tokkoyyuu hin bareedu. Midhaan daana'uu nyaatte bakka gatii hin qabdu. Ati akkas taata jechuudha. Bara jireenya keetii otoo akka daana'uutti asii fachi sokosokamtu otoo jireenya hin qabatiin lafa kanarraa adeemta. Malee haadholiif abbootiin bu'anii ati boonteen jiraattu si gaafata. Boloota koo gooftaan koo sinaa eebbisuu eebbifamaa siniin jechaa egaa waaqayyoon gaariidha bakkuma jirtanitti nagaan fayyaan sinirraa hin dhabamin sinirraa hin fudhatiin tamiin siniin jechaa waaqayyoon wanta biyya keenya irratti ta'aa jiru kana nurraa kaasu nurraa haa qabu maatii dhala kanaatiifis jajjabina hawwinaa waaqayyoo dhuma keenya haa bareechuu. Waaqayyo dhuma keenya haa bareechu. Dhuma keenya haa bareechu. Nu gaheera jenna nuti. Rakkinnis cubbuunis gidiraanis nu gaheera jenneerra miti waaqayyo eeyyee sin gaheera nunaa jedhu. Adabachiisee nu adabatee nu rukutatee waaqayyo gara seera isaatti nu haa deebisu siniin jechaa. Gooftaan sinaa eebbisuu sagalee godhaaf yoo senti dhaga'amu baate dhiifama jechaa eebbifamaa Shaloom.